السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفني كبجم توتا في جالتم توتا إلمان أرموك أقالي دي الدنيا رترغمتن كبجا في جال اللكية كما سنجرتن اتسم برها كقبو اسنين جيشا غارس كوبي تكون ولتي دي بني جرا وانچا الدنيا غويا مراسم بودا كان ايغلو تيا وانچان الدنيا biyya Kuwaataritti kan qopheeffamu kan bara kana bara 2022 hawwiidhaan akka malee eegamaa jira. Guyyaa muraasaan booda kan eegalamu ta'a. Odeeffannoo kana waa'ee ispoortiitii wal qabatee ani kan isin biraan ga'u ta'a. Kanaafuu warroonni chaayinaala kanaaf haarawaa taatan laayik, sheer akkasumas sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Odeeffannoo waancaa addunyaa bara 2022 Qatar Doohaan qopheessitu wal qabatee kallattiidhaan kan isin biraan ga'u ta'a. Ani qopheessaan qophichaa Amiin Awwalii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Waancaan addunyaa guyyaa muraasaan booda kan eegalu ta'a. Ramaddii waancaa addunyaa bara 2022 Qatar qopheessitu irratti ramaddii 8 jalatti biyyoonni garaagaraa ramadamanii jiru. Garee A jalatti Qatar, Hooland, Senegaal, Ikwaador, garee B jalatti Ingilaand, Ameerikaa, Iiraanii fi Weelsii. Gareen C Arjentiinaa, Meeksikoo, Hooland, Saawud Arabiyaadha. Gareen D Faransaay, Deenmaark, Tuniziyaa fi Awustiraaliyaadha. Gareen E Ispeen, Jarman, Jaapaan, Koostaariikaadha. Gareen F Beeljiyeem, Kirooshiyaa, Moorokoo fi Kaanaadaadha. Gareen G Biraaziil, Switzerlaand, Sarbiyaa fi Kaameruunidha. Gareen H Poorchugaal, Yuraagaay, Kooriyaa fi Gaanaadha. Kanneen keessaa kanneen jaalatan kanneen dinqisiifatanii fi akkasumas tilmaama keessanis karaa koomantii jalatti naaf kaa'u hin dagatinaa isiniin jechaa karaa odeeffannoo ispoortii birootti kan isin dabarsu ta'a. Odeeffannoo Pirimeer Liigii Ingiliziitiin wal qabatee Arsenaal dursuu kan itti jabeeffatee Maansiitii fi Cheelsiin kan itti mo'aman dabalatee Pirimeer Liigiin torbaan kana maal fakkaata kan jedhu akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessa. Pirimeer Liigiin Ingilizii Sadaasaa 12 bara 2022 taphatameen Arsenaal garaagarummaa qabxii kilaba sadarkaa lammaffaarra jiruu fi waancaa bara taree kan kaasee Maanchister Siitii waliin qabu gara 5tti guddifachuun liigicha keessatti dursa qabachuu isaa jabeeffatee jira. Shaampiyoonaa bara darbee kan ta'e Maanchister Siitiin ammoo dirree isaa irratti mo'amuu isaa mudatee hin beekne fudhachuuf dirqamee jira. Namni kamiyyuu Arsenaal garaagarummaa qabxii 5tiin Pirimeer Liigii dursuu cimee itti fufuu isaa waan akka ajaa'ibaatti ilaalu. Leenjisaan garee kanaa Mikaa'el Arteetaan garuu taphattoonni isaa injifannoo cimina isaaniitiin argatan kanatti gammachuu qabu jedhe. Arsenaal tapha gara dirree isaanii deemuun Wolves waliin taasiseen 2-2 kan mo'ate yoo ta'u Maartin Odegaard boqonnaa booda goolii lamaanuu lakkoofsisee jira. Arsenaal boqonnaa dura Wolves baay'ee cufee ittisa waan tureef yaaliin gooliin cimaan hin mul'atin tureera. Boqonnaa booda garuu daqiiqaa 55ffaa fi 75ffaa irratti taphataan umriin waggaa 23 Odegaard gooliiwwan Arsenaal dursa qabate cimsatee itti fufuu taasiseen lakkoofsisee jira. Odegaard goolii lakkoofsisuu qofa osoo hin taane qellisaa yookiin dursaa garee Arsenaal ta'uutiinis taphattoota hamilee cimsuudhaan ga'ee isaa bahateera jedhee leenjisaan garee Arsenaal Mikaa'el Arteetaan. Sadarkaa amma Arsenaal irra jiru Arsenaal amma qabatee jiru kun kilaba erga bara 2016 kaasee 5ffaa ol ta'ee xumuree hin beekneef milkaa'ina guddaadha jedhan. Amma Arsenaal taphoota 14 taphate keessaa qabxii 12 mo'atee tokko mo'amee tokko ammoo walqixa bahee qabxii 37 dursaa jira. Pirimeer Liigii Ingiliz sanbata taphatame kanarratti Maanchister Siitiin Brentfordiin mo'atamuu isaa waan hin eeggamne ture. Maanchister Siitiin kubbaa of harka tursiisuu taphatanillee carraan goolii lakkoofsisuu isaanii bal'aa hin turre. Jifataan Man City Erling Haaland sarara ittisaa Brentford darbuu hin dandeenye. Taphataan Brentford umrii waggaa 26 Evan Toney karra eegaa Man City irra deddeebiin qoraa turuun boodarra garuu goolii ajaa'ibaa harka kennachiisee jira. Brentford
Manchester City goolii 2-1 mo'atee galee jira. Kun ammoo Premier League Ingilizii keessatti qabxii 2 caalamee Arsenaalitti dhiyaatee deemaa kan ture qabxii 5 akka caalamu taasisee jira. Tapha Premier League Ingilizii sanbata darbe kanaan Tottenham Leeds Unitedin 4-3 mo'ateera. Warri Leeds Tottenhamin dirree isaan irratti itti cimanii turan. Hanga dhumatti dursanii lakkoofsisuun duras turaniiru dhuma irratti garuu mo'achuun tapha waancaa addunyaa Qaatariif jecha boqannaaf baanii jiru. Newcastle United Chelsea 1-2 mo'achuun sadarkaa sadaffaarra dhufee jira. Newcastle tapha 15 taphate keessaa qabxii 30 qabaachuun sadaffaarra yoo ta'u, Chelsea garuu tapha 14 keessaa qabxii 21 qabaachuun sadarkaa 8ffaarratti gadi bu'ee jira. Liverpool ammoo Southamptonin 3-1 mo'atee jira. Hungaree Jurgen Kloppiif mo'icha boqonnaa sababa waancaa addunyaatiif bahuu dursa argate mi'ooftuudha jedhan. Gooliiwwan 3 Liverpool lakkoofsise keessaa 2 kan taphataa lammii Uruguay Darwin Núñez turan, tokko ammoo kan Roberto Firminooti. Odeeffannoo ispoortii birootiin Cristiano Ronaldoon Man United naganeera jechuun dubbii ijoo ta'ee jira. Cristiano Ronaldoon kilabiin isaa Manchester United naganeera jechuun dabni narratti hojjetamaa jiru dhiibamee akka bahu gochaa jiraachuu himate. Ronaldoon ji'a gayyaa keessaa Old Trafford keessa turuu akka barbaaduu fi waancaa danda'e hunda akka godhu waadaa galee ture. Lammiin Poorchugaal fi taphataan kubbaa miilaan maqaa gaarii horate kun miidiyaa Talk TV irratti dhiyaachuun aarii garaa isaa jiru bulgaafatee jira. Man United dilbata Fulham 2-1 mo'ate sadarkaa Premier League sadarkaa 5ffaa irra jira. Dhuguma aangaa'onni kilabichaa akka bahuuf dhiibbaa gochaa jiraachuu yoo gaafatamu, leenjisaan Erik Haan qofa osoo hin taane namoonni kan biroo 2 yookiin 3 ta'an jiru miira ganummaatu natti dhagaame jedhee Ronaldoon. Bulchitoonni kilabichaa ol'aanoon kana keessaa harka qabaachuu fi dhiisuu yoo gaafatamu, inni dhimma koomitii namoonni waan dhugaa dhageeffachuu qabu. Eeyyee dabatu narratti dalagame bara kana qofa osoo hin taane bara darbes akka isaan asitti ana hin barbaannetu natti dhagaame jedhe. Sadaasa 6 gaafa Aston Villa waliin taphatanii kaasee Ronaldoon tapha irratti hin hirmaanne. Ji'a darbe keessa taphataa Tottenham walii qabaan irratti eeggataa ta'uu waan dideef taphoota itti aanan irratti akka hin hirmaanneef leenjisaan kilabichaa isa dhorke. Kabaja waan naaf hin qabneef anis kabaja isaaf hin qabu, kabaja naaf hin qabdu taanaan yoomiyyuu sin kabaju jedhe Ronaldoon. Ji'a eeblaa keessa mucaa isaa dhiiraa dhabuun hangam akka isa mudatee hanga isa miidhes dubbatee jira. Deeggartoonni dhugaa isaa baruu qabu. Kilabichaaf waan gaarii hawwaa, kanaafan gara Manchester United dhufe. Erga Alex Ferguson gadi lakkisee jijjiirama wayituu kilabicha keessatti hin agarre jedha. Manchester United baay'een jaaladha. Deeggartoota kilabichaas akkasuma yeroo hunda na cinaa jiru, garuu waan addaa gochuu yoo fedhan waan baay'ee jijjiiruu isaan barbaachisa jedhe. Ilaalchi inni leenjisaa kilabichaa duraanii Fergusoniif qabu adda akka ta'e dubbata. Inni ammas hunda tokko tokkoon beeka, namoonni kana arguu hin dandeenye sababa jaamaa ta'aniifi jedhe Ronaldoon. Cristiano Ronaldoon afgaa fi Percy Morgan waliin taasiseen jaalala garee Man Unitediif qabuun aangaa'otaa fi leenjisoota garichaa qeequun burkuteesseera. Gaafii gaafatameef deebii hedduu kenne keessaa kabajnii fi jaalalli Man Unitediif qabu olaanaa ta'uu deebiin kenne kan armaan gadii kun deeggartoota Man Unitediif haalaan akka Cristiano Ronaldoon mararsiifatan kan taasisedha. Erga Sir Alex Ferguson garicha gadhiisee Man United keessaa wanti jijjiirame tokkollee hin jiru. Ergan DBS kutaa uffannaas ta'ee bakki taphattoonni jabina qaban itti dalagan akkasumas guutummaa mana Man United keessatti kaniin arge isuma yeroo umrii koo waggaa 20tti itti fayyadamaa tureen arge. Yeroo teknooloojii kanatti silaa kilaba guddaa kanaaf dhiyeessa meeshaalee teknooloojii addaatu malaaf ture. Sun hin jiru. Garee Man United nan jaaladha. Deeggartootas
akkasuma nan kabaja garuu haalli Man United keessa jiru yaaddessaadha. Haala hin beekamneen aangaa'onni kilabichaa akkaan gadhiisu na dhiibaa turan jedha. Leenjisaan Ten Haagiif kabaja hin qabu, innis na kabajaa hin jiru waan ta'eef jedha. Yeroon Juve gadhiisu gaafii Man Cityin naaf dhiyeesseef yaada akkan jijjiiradhu kan na taasise Sir Alex Ferguson ture. Cristianoon gara Man City deemuu siif hin danda'amu, gara Man United kootu gaafa naan jedhu deebiin koo gabaabumatti tole boos isa jedhu ture. Jaalala onnee irraa maddee kilabichaaf qabu hordofeen deebi'ee amma kilabichi akka waan na kaadettan amana jedhe. Garuu Ronaldoof kabaja akkamiitu malaaf? Cristiano Ronaldo erga deebi'ee hojii isaarraa eeggamu dalagee amalli inni agarsiisaa ture yoo dhiibamuu isaaf sababa kan ta'e maali jettanii yaaddu isin? Oduu ispoortii biyya keessaa arganneen Atileet Xurunesh Dibaabaaf gulantaan komaandarummaa kennameefii jira. Komishiniin maan sirreessaa federaalaa Atileet Xurunesh Dibaabaatiif badhaasa Neeshaan addaa fi gulantaa komaandarummaa kenneefi. Komishiniin maan sirreessaa atileetotaa seensa kilabii ispoortii dirree irratti bobba'aniin qabxii olaanaa galmeessisan 78f badhaasa maallaqaa fi Neeshaanii addaa kenneeraafi. Kilabiin ispoortii mana sirreessaa waggoota 3 darban keessatti warqee 26 meetii 31 38 walumaa galatti meedaaliyaa 95 waancawwan 8 fi dippiloomaawwan 47 dorgommiiwwan biyya keessaa fi biyya alaa irratti argachuun himamee jira. Sirna badhaasichaa irratti Atileet Xurunesh Dibaabaatiif Neeshaanii addaa kan kennameef yoo ta'u komishinichitti sadarkaan komaandarummaas kennameefii jira. Komaandar Xurunesh Dibaabaa sadarkaa kennameefitti gammaduu kan ibsite yoo ta'u kilabni ispoortii mana sirreessaa keessatti daa'imummaan qacaramuun sadarkaa amma irra geesse qaqqabu kaaftee jirti. Kaayyoon badhaasichaas atileetonni dargaggoonni kilabicha keessaa cimanii akka hojjetan, akka jajjabeeffamanii fi sadarkaa fooyya'aa irraa akka gahan ni taasisa kan jette Atileet Xurunesh atileetonni komishinichaa dameewwan dorgommii adda addaatiin milkaa'oo ta'uu isaanii ibsitee jirti. Komishinichi ispoortitoota 34f saajiin itti aanummaa irraa kaasee hanga gulantaa komaandarummaatti guddina yoo kennuuf ispoortitoota 19 ammoo badhaasa maallaqaa akkasumas 13f ammoo guddina gulantaa fi maallaqaatu kenname. Badhaasni Neeshaanii addaa Xuruneshiif kenname kunis komishinara gargaartuu Daraartuu Tulluutti aanee yeroo lammaffaatiif kan kenname akka ta'e Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ibsee jira. Xurunesh Dibaabaa bara 1985 kan dhalatte yoo ta'u atileetii seenaa atileetiksii keessatti umrii ijoollummaatiin shaampiyoonaa dubartootaatti makamuun dorgommiiwwan olompikii fageenya meetiraa 5,010 milkaa'uu dandeessee kan jalqabaati. Isheenis atileetii dubartii fiigicha dheeraa lamaan dorgommii tokko irratti mo'achuu dandeessee kan jalqabaa taatee jirti. Xurunesh Dibaabaa Arsii magaalaa Boqojjiitti dhalatte. Boqojjiin bakkee Xurunesh itti dhalatte kun bakka atileetota bebbeekamoo biyyattii kan akka Daraartuu Tulluu Qananiisaa Baqqalaa addunyaa atileetiksii keessatti maqaa horatan irraa argamanidha. Xurunesh milkaa'inaa fi fiigicha ishee kanaaf kan gumaacheef wanta tokko yoo dubbattetti mana barnootaa booda guyyaa hundaa haadha koo bishaan laga waraabuun gargaaruu dhaqaa galaa fiigan guddadhe jettee turte. Xurunesh maatii ishee keessaa kan atileetiksiin hawwatamee ishee qofaa miti. Obbolaa ishee dubaraa 4 waliin addunyaa atileetiksii keessatti milkaa'inaan maatii maqaa gaarii horatedha jedhan. Xurunesh malee Ejjigaayyoo Ganzabee Haannaa fi Meelaatii obboleettii ishee maqaan qe'ee atileetiksii addunyaa irratti yeroo hundaa kaafaman keessaayi. Oduu oowwituu amma na dhaqqabdeen Leon Andres Meesiin soo shaakalarra jiru waan addaatu isa mudate. Yaa kottee ati na baasi jedhe. Gareen biyyoolessaa kubbaa miilaa Arjentiinaa har'a osoo shaakala isaa kan jalqabaa irra jiru tokko dirree utaalee seenuun gara Leonel Meesiitti fiigee Leonel Meesiin immoo namtichatti fiigu arginaan naasuun jalaa fiigee. Odeeffannoo xumuraatiin waancaa addunyaa biyyi Kwaatar qopheessituutti kan isin deebisu ta'a. Biyya Arabaa keessaa michuun ispoortii kan taate Kwaatar waancaa addunyaatiif qophii hundaa xumurtee guyyaa lakkaa'achaa jirti. Qatar istaadiyeemii intarnaashinaal ta'e waggaa muraasa keessatti xumurtee addunyaaf galii gootee biyyi addunyaan dinqisiifatte tun keessummoota addunyaa biyyoota garaagaraa irraa dhufan simachuu irratti argamti. Qatar waancaa addunyaa kana qopheessuu irratti waa bayii hedduu keessa dabartee hojii ijaarsa istaadiyeemii akkasumas daandilee garaagaraa
iddoolee bashannanaa karoorfame asitti tattamaan xumuruun dinqisiifannaa argattee jirti. Ijoollee Oromoo biyya kana jirtan FIFA World Cup kanaan wal qabatee carraan hojii hedduu waan argamaa jiruuf odeeffannoolee qabdan waliif qooduudhaan akka wal gargaartan gamanumaan dhaamsa koo isinii dabarsa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkasumas dinqisiifattoota odeeffannoo ispoortii waqtaawaa akkasumas waancaa addunyaa fuuldura kana jalqabamu ilaalchisee odeeffannoowwan ariitiin argachuudhaaf YouTube chaanaala kiyya kanaa subscribe, like, share gochuudhaan warroonni maatii naaf hin ta'in gamanumaan warroonni haarawaa taatan chaanaala kiyyatti dabalamuudhaan odeeffannoo ispoortii wal qabatu ariitiidhaan argachuu akka eegaltan gamanumaan isinii ibsuu barbaada. Gamanumaan maatii keenyatti dabalamaa odeeffannoo waancaa addunyaa kanaan wal qabatee kan isinii dhiyeessu ta'a. Kanaafuu gamanumaan chaanaala kanatti dabalamaa isiniin jecha odeeffannoo namaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga odeeffannoo ispoortii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.